Jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota TV Ergaa Fayyinaa bakkaaf qixa jirtanitti nagaanii fi ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin hundumaaf haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Anis nagaa guddaan qaba. Inni nagaa isaanii baay'isee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara baraan ulfina guddaa haa argatu. Ani obboleessi keessan Pastor Daandanaa. Akkuma yaadatamu torbee darbee barumsa mata dureen isaa haareeffamu jedhu kutaa tokkoffaa isaa isiniin ga'u koo beekamaadha. Har'as faaruu faarfataa karrasaa ergan isin affeereen booda kutaa lamaffaa isaa waliin itti fufnee erga dhaggeeffanneen booda sagalee Waaqayyoo keessaa kutaa tokko dubbisee waliin kadhannee gara barnoota keenya guyyaa har'aatti waliin ceena. karaa fagoo deemsa tabbaaf dachaa yaada koon fagaadhe barbaadus qorichaa argachuu hin dandeenye samii kana jalaa Yesuus ilma Waaqaa anaaf isa malaa jireenya kootii Yesuus jireenya kootii Yesuus eno wanda koti jirenya koti Yesus jirenya koti Yesus eno wanda koti angonu wane rajabsite dukana kopsite Magi gaddaala irraa tarsaaftee garaana cibsite ayyaanni kee fiixaan na baase gonkumaa na buusu hunda keessaa sinan amanaaf kan dubbiin sana qubsu ergan si argadhee deega nagaan qabu waaqa koo deega nagaan qabu lubbuu koo siitu wabii darbeen sodaadhu si ergan si argadhee deega nagaan qabu waaqa koo deega nagaan qabu lubbuu koo siitu wabii darbeen sodaadhu siidhaaf kan argamu Macaafa Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 27 kaasee kan jiru isiniif dubbisa. Yaa Yaaqoob yaa Israa'el karaan koo Waaqayyo duraa hin dhokate firdiin koos Waaqayyo koo biratti anaaf hin ilaalamne jettee maaliif dubbatta maaliif komatta ati hin beekneeree hin dhageenyeeree Waaqayyo gooftaan bara baraan jiraatu inni isa guutummaa biyya lafaa uumedha inni hin muduku hin dadhabu hubannaa isaas namni qoree bira ga'uu hin danda'u inni warra dadhabaniif humna hin kenna warra aangoo hin qabneefis jabina hin kenna ijoolleen hin dadhabu inni mudukus dargaggoonnis gufatanii hin kufu warri Waaqayyoon abdii guutuudhaan eeggatan garuu humni isaanii hin haareffama akka joobiraas baalleedhaan ol hin ka'u hin fiigu garuu hin dadhaban hin adeemu garuu hin mudukanii jedha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Yaa abbaa keenya Waaqa hunda dandeessu Waaqa bara baraa abdii bara baraa hirkoo dhugaa barsiisaa dhugaa si galateeffannaa maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan ulfinni guddaan bara baraan guddaa maqaa keef haa ta'u. Yeroo miidhagaaf haala miidhagaa nuuf qopheessite kanaaf nuuf laatte kanaaf kabajni guddaan siif haa ta'u. Ijoolleen Waaqayyoo irraa kan baratan ta'u jedha dubbiin sagalee kee. Barsiisni dhugaas barsiisa sagalee keedha. Kanaaf sirraa barachuudhaaf jirraa yaa Waaqayyo gooftaa ati nu barsiisi. Bakka garaagaraa ta'anii kallattii garaagaraatiin yaa Waaqayyo barumsa kan hordofaa kan jiran maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka eebbifaman barumsi kunis jireenya isaanii akka eebbisu jireenya isaanii akka jijjiiru jaalala keenaaf haa ta'u. Humni kanaan mormu humni ammeenyaa humna keetiin kan rukutame haa ta'u. Waan na dhageesseef waan na gargaartuuf
obboloota na dhaga'anis waan eebbiftuuf ulfinni siif haa ta'u maqaa Yesuusiin ameen. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Torbee darbe barumsa kutaa tokkoffaa keessatti haareffamuu mata duree jedhu jalatti haareffamuu yookaan haara'uu jechuun maal jechuu akka ta'e bal'inaan kaasnee waliin ilaalleerraa. Haara'uu jechuun jijjiiramuu, qulqullina jireenya isa caalutti darbuu, dadhabinaa fi hir'ina keessaa ba'uudhaan gara boqonnaa haaratti ce'uu, cimina, miidhagina, bocaa fi eenyummaa kaleessatti deebi'uu, maalummaa jalqabaa irratti wanta haaraa yookaan wanta fooyya'aa uumuudhaan eenyummaa isa kaleessaa isa miidhagaa sana baasanii mul'isu, gara shaakalaa fi bu'aa isa haaratti darbuu, dadhabina, dullummaa fi moofummaa keessaa ba'uu, akkasumas kallattii maraan jireenya haaraa jalqabuu fi jijjiiramuu akka ta'e waliin ilaalleerraa. Akkasumas Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hanga 3tti isa jiru isiniif dubbisee haara'uu akka qabnu kutaa sanarraa argineerraa. Kallattii ittiin haara'uu qabnu immoo kallattii 5 isinitti agarsiiseera. Namummaa keenya Waaqayyoon akka gammachiisutti aarsaa goonee dhiyeessuudhaan haara'uu akka qabnu, mataa keenya akka aarsaa jiraataa goonee dhiyeessuudhaan haara'uu akka qabnu, akkasumas kutaa sanarraa kan arginu sadaffaan mataa keenya aarsaa qulqullaa'aa goonee dhiyeessuudhaan haara'uu akka qabnu, arfaffaan haaromsa lapheetiin jijjiiramuudhaan haara'uu akka qabnu, inni shanaffaan biyya lafaa fakkaachuu dhiisuudhaan haara'uu akka qabnu barnoota keenya darbe keessatti qixaan gadi fageenyaan baranneerraa. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Har'a immoo itti fufnee kan nuti barannu haara'uun maaliif barbaachise? Haareffamuun maaliif barbaachise kan jedhu itti fufnee waliin baranna. Egaa haareffamuun baay'ee barbaachisaadha. Wantoota barbaachisoo ta'an hedduu keessaa haareffamuun isa hangafaati. Sababni haareffamuu qabnuufis immoo sababa hedduutu jira. Qixa hundumaanidha kan nuti haara'uu qabnu. Kallattiin haareffamuu keenyaa immoo kallattii hunda. Qixa jireenya hafuuraatiin, qixa jireenya hawaasummaatiin, toora siyaasaatiin. Siyaasni bara keenya haara'uu qaba. Toora dinagdeetiin, dinagdeen keenyallee akkaataan qabiyyee fi guddina dinagdee keenyallee haara'uu qaba. Wanti hundumtuyyuu bifa sirrii ta'een haara'uu qaba. Haa ta'u malee galmisaa qajeelummaa fi Waaqayyoon kabajuuf dhaloota bu'aa akka ta'utti, nuyi bu'aa akka ta'utti, bu'uurri isaa immoo dubbii sagalee Waaqayyoo isa dhugaaf qajeelinaa fi dhugaa irratti ta'uu akka qabudha kan nuti hubachuu qabnu. Tole egaa haara'uun maaliif barbaachise? Maaliif haarofna? Moofummaan, dullumni, dadhabinnii fi ligdaa'ummaan hamma jirutti haareffamuun dirqama. Kunneen kun hamma jirutti. Kunneen kun immoo jira. Moofummaan jira. Wanti tokko haaraa ta'ee ittiin fufu. Wanti har'a haaraa ta'e boru moofa'a. Wanti haaraa ta'e boru humna kan qabu boruun dadhaba. Ligdaa'ummaan, dullumni jira. Kanaaf kunneen kun erga jiraatanii haareffamuun bifa haaraatti jijjiiramuun immoo baay'ee barbaachisaa fi baay'ee murteessa. Hafuuraan dadhabuun jira, kanaaf haareffamuun barbaachisaadha. Kanaaf dubbii sagalee Waaqayyoo kan nuti dubbatu haara'aa jedha. Humnaan haareffamuun barbaachisaa akka ta'e, ilaalchi keenya haareffamuu, akkasumas jireenyi keenya haareffamuu akka qabu dubbiin sagalee Waaqayyoo irra deddeebi'ee nu gorsa. Waa'ee haareffamuu macaafni qulqulluu maal jedha jennee yoo kaasne bal'inaan ilaaluu otoo barbaanne seera uumamaatii hanga mul'ata Yohaanisitti dhugaa baay'ee arganna jechuudha. Waa'ee haareffamuu macaafni qulqulluu wanna baay'ee nuuf kaasa. Ani gabaabseen yaada ijoo qofaadha kan inni daqiiqaawwan muraasa keessatti isiniin ga'uu kan hin barbaadu. Gooftaa keenyaaf galanni haa ta'u. Egaa haareffamuun sababni barbaachiseef inni jalqabaa jireenya haaraa akka qabaannu Waaqayyoo waan barbaaduuf kan nu uumes jireenya haaraa akka qabaannudha. Jireenya moofaa isa dadhabaa kan kaleessaa sana akka qabaannu barbaadetii miti Waaqayyo biyya lafaarra kan nu kaa'e. Jireenya haaraa akka qabaannuuf waamamne. Kan waamamnes gara jireenya haaraati. Dukkana keessaa, moofummaa keessaa gara ifaatti gara haarattidha kan nuti waamamne. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Eenyummaan keenya kaleessaa eenyummaa moofaa ture, eenyummaa dadhabaa ture. Cubbuu fi yaada biyya lafaa kan uffate eenyummaa moofaa ture. Amma garuu eenyummaa haaraa qabna. Karaa Kiristoos Yesuusiin namummaa haaraa qabna. Kanaaf kan waamamnes haareffamuudhaaf waan ta'eef nuti haara'uu qabna yeroo hundumaa. Inni lammaffaan jijjiirama kamiisaa fiduu kan dandeenyu humna haara'e waan ta'eef. Namni jijjiirama kamiisaa fiduu kan danda'u yoo humna haara'e qabaatedha. Humna haara'e hin qabu namni ta'e jijjiirama haaraa fiduu hin danda'u. Gara boqonnaa haaratti namas ceesisuu ofis ceesisuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf humna haara'eetu jijjiirama haaraa fiduu danda'a. Humna haara'eetu boqonnaa haaratti ofis namas ceesisuu danda'a waan ta'eef
dadhabinni nurratti olaantummaa akka hin qabaanne faara'uu qaba. Yoo hin haarofnu ta'e dadhabinaan liqinfamna, yoo hin haarofnu ta'e harka dadhabinaa jalatti kufna, dadhabinni nurratti olaantummaa qabaata jechuudha. Kanaaf nuti dadhaboos ta'uu hin qabnu, dadhabinaafis bitamuu hin qabnu waan ta'eef yeroo hundumaa qixa hundumaan haara'uuf of haaressuu qabna. Akkuma barnoota tokko yeroo darbe keessatti isinitti namni haara'uu hin feene, namni haaromsa keessa hin galle duubatti hafuunsaa siistemii keessaa ba'uun dirqamati ta'a. Inni gara biraa Waaqayyo maalummaa jijjiiramaa akka qabaannu waan fedhuuf kan nuti haara'uu qabnuuf kan nuti jijjiiramuu qabnuufi Waaqayyo maalummaa jijjiiramaa yookaan maalummaa haaraa akka qabaannu waan fedhuufi. Inni gara biraa hojii keenya ciminaan hojjennee fiixan baasuudhaaf nu gargaara. Waan qabanne tokko, waan irratti xiyyeeffannoo laanne tokko hojjennee galma ga'iinsaan fiixan ba'iinsaan ga'uu kan nuti dandeenyu yoo namummaa fi humna haaraa ilaalcha haaraa yoo qabaannedha. Gooftaa keenyaaf galanni haa ta'u. Inni biraa biyya lafaa fi bara kana moonee mo'ichaan jiraachuu kan dandeenyu yoo haaromnedha. Biyyi lafaa karaalee garaagaraatiin ofiisa abdeet godhaa jira. Karaa sirrii hin taaneen, karaa nama dogoggorsiisuu danda'u, karaa nama kuffisuu danda'uun biyyi lafaa yeroo yerootti ofiisaaf humna isaa haaresseetu dhufaa jira. Nuti garuu caalmatti qajeelina irratti dhugaa irratti sagalee Waaqayyoo irratti hundoofne yoo ofiin haaressine ta'e biyya lafaa fi yaada biyya lafaa barichaan mo'amna waan ta'eef. Kanaaf haara'uun biyya lafaa baricha moonee akka jiraannu kan nu gargaaru keessaa isa hangafa waan ta'eef. Gooftaa keenyaaf galanni haa ta'u. Namni humnaan haara'ee waan haaraa maddisiisuu ni danda'a. Hubadhaa. Namni humnaan haara'e tokko waan haaraa, mul'ata haaraa, yaada haaraa, beekumsa haaraa maddisiisuu ni danda'a. Namni waan haaraa maddisu yeroo hundumaa mo'ataadha. Yeroo hundumaa haala kamiyyuu mo'ee darbuu danda'a. Mootanii jiraachuu barbaaddu, mootanii darbuu barbaaddu, jireenya keessan haaressaa, ilaalcha keessan, sammuu keessan, humna keessan haaressaa. Gooftaaf galanni haa ta'u. Haara'uu yoo barbaanne maaliin haarofna, akkamitti haarofna jennee rakkachuun nutti hin jiraatu. Humni nama haaressu humni Waaqayyoo jira, hafuurri Waaqayyoo jira. Sagaleen madda haaromsaa ta'e nu harka jira. Akkasumas carraaleen Waaqayyoon yeroo yerootti nuuf banu hedduudha. Karaa barnootaa, karaalee ittiin ilaallee akkasumas itti hirmaannee dhaggeeffannee ittiin barannee haara'uu dandeenyu hedduutu jira waan ta'eef gara addunyaa barnootaa keessa seenuudhaan humna kadhataa keenya haaressinee kadhatatti seenuudhaan hafuura qulqulluu kadhachuudhaan hafuura qulqulluutti hirkachuudhaan dubbii sagalee Waaqayyoo barsiisuudhaafis ta'ee barachuudhaafis qophaa'uudhaan warra barsiisan dhaga'uudhaaf namarraa barachuudhaaf haalarraa barachuudhaaf of qopheessuudhaan gurra nama dhaga'u qabaachuudhaanidha. Barumsa baay'ee kan argannu jechuudha. Kunneen kun gara haaromsaatti kan nu ceesan jechuudha. Namni humna haaraa qabu waan haaraa maddisiisuu hin danda'a. Namni hin haarofne eenyummaa hin haarofne qabu waanuma dullooma bariidhaan darbeef yeroon irraan darbeedha kan inni qabatee deemu waan ta'eef waan haaraa maddisiisuu hin danda'u. Mootummaa dukkanaa fi yaada seexanaa diiguu ni danda'a. Eenyu? Namni haara'e. Namni haara'e mootummaa dukkanaa yaada seexanaa diiguu danda'a. Yaadni isaa yaada mo'ataaf yaada humna qabu waan ta'eef yeroo hundumaayyuu mo'ichaan waan deemuuf diiguu danda'a mootummaa seexanaa. Hojii Waaqayyoo qixaan hojjechuu ni danda'a namni haara'e. Hojii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qixaan sirriitti hojjechuu ni danda'a. Namni haara'e qabaan isa hin danda'u. Eenyullee ittisee dhaabuu hin danda'u. Humni kamiyyuu ittisuu hin danda'u. Humna haaraa waan qabuuf fiigee darbuu danda'a. Fiigee deemuu danda'a. Si'aayinaan gara milkaa'ina barbaachisaa ta'etti ce'uu danda'a. Kanaaf namni qabee dhaabuu hin danda'u. Barri irraan hin darbu. Faashiniin irraa hin darbu. Yeroon irraa hin darbu. Yeroo hundumaa humni isaa haaraa fi cimaa ta'a jechuudha. Qaama hundumaa keessatti, dhimma hundumaa keessatti nama barbaadamaaf nama furmaataa ta'a. Namni kun namni haara'e. Namni haara'e dhaloota oolchuu danda'a. Dhalootaaf namni furmaataa nama haara'edha. Nama mul'ata dulloomaa baatee achuma gatan ta'u otoo hin taane nama mul'ata haaraa, mul'ata addaa, ogummaa, beekumsa addaa qabatee deemutu dhaloota oolchuu danda'a. Kanaaf barri kun bara kamiyyuu caala baratti dhalootaaf dhaabachuu qabnu, baratti dhaloota oolchuu qabnu. Dhaloota kana oolchuu kan dandeenyus immoo yoo haarofnedha. Yeroo yerootti sammuu keenya, laphee keenya, jireenya keenya, eenyummaa keenya haaressinee humna haaraa yoo fudhannedha jechuudha. Ofii keenya risheep yoo goone karaalee garaagaraatiin yaada haaraa maddisiifachuu yoo dandeenyedha. Gooftaaf galanni haa ta'u. Wanta haaraa maddisiisuu raawwachiisuudhaafis humna hin qaba. Namni haara'e wanta haaraa maddisiisuudhaafis raawwachuudhaafis ta'e raawwachiisuudhaafis humna qaba. Baay'isoo dhimma haaraa tokko waan haaraa tokko raawwachiisuu namni danda'e nama ilaalcha isaa haara'ee nama humna isaa haareffate qofaadha.
galanni waaqayyoof haa ta'u. Otoo hin haara'in waan haaraa gaggeessuu hin danda'u. Jijjiirama haaraa namni gaggeessuu danda'u yoo haara'e jechuudha. Kanaaf obboloota koo karaa kamiiniyyuu waldaa kiristaanaa keessattis dhimma hafuura irratti sadarkaa biyyaattis gara haaromsaatti ce'uun gara jijjiiramaatti ce'uun baay'ee nurraa eegama jechuudha. Gooftaaf galanni haa ta'u. Addunyaan gara boqonnaa haaraatti ce'uudhaaf fiigaa jirti. Nuti immoo wantoota hundumaa dursinee qajeelummaan argamuu danda'uu qabna jechuudha. Addunyaa wajjin fiiguu otoo hin taane addunyaa dursinee deemuu qabna. Nuyi warra biyya lafaarraa wanti adda nu godhu ispeeshaalii ijoolleen waaqayyoo biyyi lafaa karaa qabatamaa tokko yookaan barachuudhaan, tattaafachuudhaan, hojjechuudhaan karaalee garaagaraatiin haaromsa simataa, bu'aa, boqonnaa akkasumas beekumsa argata. Nuyi garuu karaa ittiin namoota biyya lafaa wajjin wal fakkeeffamu yoo qabaanne illee isaan irraa wanti adda nu godhu jira. Nuti kan nuti barannu, nuti kan humna argannu, nuti beekumsa kan argannu karaa haala qabatama biyya lafaa jiru irraan qofaanii miti. Waaqarraa nu dhufa. Hafuurri waaqayyoo, humni waaqayyoo, gargaarsi waaqayyoo immoo nu barsiisa. Humna dabalataa qabna. Opportunity caalu qabna. Kanaaf dursitoota nuti. Humna waaqayyootti dhimminee, gargaarsa waaqayyootti dhimminee, sagalee waaqayyoon harka jirutti dhimminee, hafuura qulqulluutti fayyadamnee caallee argamuutu nurra jiraata. Duuba deemuu nurra hin jiraatu. Warra haaromsaaf mata dureef adda duree ta'uu danda'uu qabna. Gooftaaf galanni haa ta'u. Humna wanta dubbate hojiitti ittiin hiiku argata. Namni haara'e waan dubbate tokko humna ittiin hojiitti jijjiiruu danda'u ni qabaata. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Humna ittiin waan dubbate tokko lafa nan ga'a jedhe tokko humna ittiin ga'u. Nan raawwadha jedhee dhimma dubbate tokko dhimma ittiin raawwachuu danda'u qabaata namni haara'e. Karaa dheeraa deemuu ni danda'a namni haara'e. Nama haara'eetu karaa dheeraa deemuu danda'a. Yoo haaromsa keessa hin gallee jireenyi keenya hin haarofne, humni keenya hin haarofne amma ta'e tokko deemnee dadhabna jechuudha. Walakkaatti yaadni keenya cite jechuudha. Deemsi keenya fiixa ba'iinsaa fi galma ga'iinsa hin qabaatu. Deemnee galma ga'uu kan dandeenyu yoo humna keenya haareffannee deemnedha. Namni konkolaataa isaa otoo hin suphin, otoo hin haareffatin, teeknika jiru hundumaa cheek otoo hin godhin, wanna sirreeffachuu qabu hundumaa otoo hin sirreeffatin konkolaataa dulloomaaf dadhabaa fudhatee karaa dheeraaf biyya fagoo deemuudhaaf ba'e otoo achi hin siqin konkolaataan isaa karaatti miidhamee dhaabbachuunsaa hin hafu jechuudha. Galuuttis hin rakkataa. Karaa dheeraa deemuudhaaf fuulduratti deemuttis hin rakkata jechuudha. Akkuma kana jechuudha namni jireenya isaa hin haaressin sammuu isaa abdii hin goone karaa hundumaanuyyuu jireenya isaa haaromsuu hin dandeenye nama deemee karaatti hafuudha malee nama fiigee galma ga'u ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf haara'uun baay'ee barbaachisaadha. Hojii mootummaa waaqayyoo si'aayinaan hojjechuu fi hojjechiisuu nu dandeessisa. Haareffamuun hojii waaqayyoo, hojii mootummaa waaqayyoo, hojii mana waaqayyoo si'aayinaan hojjechuu fi hojjechiisuudhaaf nu gargaara. Hojii mana waaqayyoo qofa miti. Hojii kamiyyuu hojii idilee biyya lafaarratti qabnu kamiyyuu waajjira mootummaa kamittuu waajjira siyaasaa kam keessattuyyuu nuti qixaan mul'ataa fi kaayyoo jiru galmaan ga'uu kan dandeenyu yoo haarofne yoo yeroo yerootti of jijjiirre. Kanas kadhachuudhaan, sagalee waaqayyoo dubbisuudhaan, kitaabota garaagaraa dubbisuudhaan, barnoota garaagaraa barachuudhaan, muuxannoo garaagaraa namoota irraa fudhachuudhaan gara boqonnaa haaraatti ce'uu nurra jiraata. Wanti humnaan haareffamuu nu dandeessisu yookaan humnaan akka haareffamu wanti nu gargaaru kan gara biraa irree waaqayyootti amanuudha. Humnaan akka haareffamnu wanti nu gargaaru irree waaqayyootti. Irree waaqayyoo isa haaressuu danda'u. Irree waaqayyoo isa jijjiiruu danda'u. Isa haaraa nama godhuu, jireenya namaa haaressuu, utubuuf dhaabuu danda'utti hirkachuun baay'ee barbaachisaadha. Ermiyaas boqonnaa 17 lakkoofsa 7 faarfannaa 125 lakkoofsa 1 kaastanii yoo dubbiftan argachuu dandeessu. Haara'uudhaaf tokkoffaan irree waaqayyootti hirkachuun barbaachisaadha. Lammaffaan waaqayyoon abdii guutuudhaan eeggachuudha. Waaqayyoon abdii guutuudhaan eeggachuu. Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 27 irraa kaasee kutaan isiniif dubbise warri waaqayyoon abdii guutuudhaan eeggatan humni isaanii haareffama. Even carraaqqii qofa miti. Shaakala garaagaraa gochuu qofaanii miti. Waaqayyoollee abdii guutuudhaan waaqayyoon akka nu haaressu, humna nu haaressus akka qabu gara haaromsaatti nu ceesisu akka danda'u ayyaana akka nu baay'isullee amanuu irree waaqayyootti amanuu erga irree waaqayyootti amannee waaqayyoodhaan haaromsa erga kadhannee akkasumas kadhachuun baay'ee nurraa eegama. Erga kadhannee immoo abdii guutuudhaan deebii kadhata keenyaa eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni sadaffaan dhilbaa'ummaatti harka laachuu dhiisuudhaan haaromsaan wanti nu gargaaru dhilbaa'ummaa diduudhaan. Qabxii lammaffaa jalatti kan isiniif dabalu faarfannaa 25 lakkoofsa 1 akkasumas faarfannaa boqonnaa 40 lakkoofsa 1 hanga 3 dubbifachuu dandeessu jechuudha. Qabxii sadaffaadhaa fi dhilbaa'ummaatti harka kennuu dhiisu. Haaromsaaf kan nu gargaaru dhilbaa'ummaatti harka kennuu dhiisudha. Warreen tattaafannu ta'uu danda'u qabna. Yoo dhilbooftuu ta'an haara'uu hin dandeenye jechuudha.
jilbi nu bu'achuudha amileetu nu bu'achuudha yeroo kamiyyuu dhilbaammaa morminee tattaafachuu qabna karaa kamiyyuu barachuudhaafis barsiisuudhaafis hojii kamiyyuu keessatti hirmaachuudhaaf jireenya keenya haaressuudhaaf sammuu keenya haaressuudhaaf karaa hundumaanuu tattaafachuu nurraa eegame jechuudha yoo tattaafanne yoo cimanne haaromna malee yoo haareffamuun ulfaataadha baay'ee rakkisaadha aarsaa nama kaffalchiisa jennee kan dhilbaammaadhaan uffifamnee golboobamnee teenyoote gara haaromsaatti ce'uu hin dandeenyu kunneen kun baay'ee nu gargaaru irree waaqayyootti amanachuu waaqayyoon abdii guutuudhaan eeggachuu dhilbaamummaatti harka kennachuu dhiisuudhaan haara'uu dandeenya jechuudha waaqayyootti abdannee tattaafannee cimnee hojjechuudhaan yeroo keenyatti dhimma ba'uudhaan haareffan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara baraan kan ulfaate haa ta'u barumsa kana kutaa 3ffaa isaatti isiniifan xumuraa Simale orman keessummeessu garaan koo orman keessummeessu yeroonda muddama koo keessatti dhufee sidhaam kana jajjabeessu kaaleessas tumsa keetiin lafaa ka'ee mani haamileen koo sidhaa kanaafan famu mata dura jedhuun barumsa kana isiniin ga'e barumsa kanarraa hubannaa guddaa akka argattan abdii guddaan qaba erga hubannaa guddaa irraa argattanii barumsa kana obboloota keessaniif sheer godhaa itti dhimma haabanii barnoota kana barachuu otoo fedhanu carraa kan dhaban hedduu jiraachuu danda'u kanaaf sheer godhaa obboloota keessan deeggaraa habaratan dhaggeeffatan itti fayyadamanii isinis TV ergaa fayyinaa toora YouTube irratti like godhaa sheer godhaa Rooma kee cimsadhee citeemsitti hojiin kee sirriidha Angoo du'aan irraa cabsitee dukkana koobsitee maaqii gaddaan irraa tarsaaftee garaana ciibsitee ayyaanni kee fiixaan na baasee gonkumaa na buusu hunda keessaa sidan abanaam kanii dubbisaa na kuubsu akka keefan jira waaqa koo akka keefan jira Yesuus koo akka keefan jira waaqa koo akka keefan jira Yesuus koo akka keefan jira aangoo du'aan irraa cabsite dukkana koobsite maaqii gaddaan irraa tarsaaftee garaana ciibsite ayyaanni kee fiixaan na baasee gonkumaa na buusu hunda keessaa sinan amanaam kanii dubbiin sana qubsu